Ashama arkafuni kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa keenya hirrisuudha ani muluqanaa san ogummaa daayirektaraatiin Kasaawun Girmaa ogeessota stuudiyoo mara waliin isin wajjin turtii taasisa. Sinis baga nagaan dhuftani. Baga nagaan. Maal taate? Sagaleen keessan dhagaa. Keetii jedha. Wal barru? Ayyi. Tole. Keetii yaadataan jedhama. Keetii barattuudha moo hojjettuudha moo? Xumureen jira. Xumurtee maal? University. University eessaa? Dirreedawaa. Maal qootte? Information technology. Information technology. Information baay'ee sirraa eeggan. Tole. Shani maqaan koo Jireenya Shaankooti. Barataa waggaa arfaffaati. Rift Valley University. Management business dhaan xumuraa jira. Management in business. Accountanttis manage gochuu sirraa eegama tole. Maqaan koo Jireenya Darasaati. Kan hin baradhu magaalaa Bishooftuu makaanikaalii waggaa sadaffaa. Waggaa sadaffaa. Afuritti xumurtu moo shan? Afurii miti jabaadhu. Tole. Shani maqaan koo Yaaqoob Takileen jedhama. Barumsa xumureera Dirreedawaa Gibbiirraa Sport Saayinsiidha. Tole, Sport Saayinsii. Gaaffiin ispoortiinis jirti jabaadhu. Maqaan koo Firaa'ol Tasfaayeen jedhama. Barnoota sinematogiraafii xumureen jira. Barnoota digirii immoo barachaa waan jira waggaa lamaffaa. Dhagaa jirtu warri keenya sinematogiraafii tole. Ayyee maqaan koo Latiiraa Darajjiin jedhama. Barataa keemikaal injiinaringii waggaa shanaffaadha. Dirreedawaa Yuunivarsiitii. Ni bifamna. Baran. Akka gaariitti. Biraanuu irraa baate. Milkeera. Hayyaa ta'u. Ayyee. Efri. Wayii. Nagaa. Nagaa. Efraataa akka kana kan hunda keenyaan nu bareechite isheedha. Isheerraa waan baay'ee eegna. Efri wal bara. Maqaan keenya Efraataa Gannatiin jedhama. Anis eebbifameera Dirreedawaa Yuunivarsiitii. Maal? Fashion design. Mee waa'ee faashiniitti xiqqoo haasofna. Yoom hojjechuu jalqabde? Akkamiin karaa fashion designeriitti deemte? Jalqabummaa kaasee fedhiin fashion design keessa koo jira. Achi mooraa yuunivarsiitii seenii baradheeni. Tun achi keessa jirus nan hojjedhan ture. Ammas ba'ee wanda bokochuu kan jedhu baneeni hojjechaa jira jechuudha. Yeroo meeqasii ta'e? Wanda booda idda bante? Ji'a tokko. Ji'a tokko? Gaariidha akka jalqabaa jira. Wal guddisna ka. La Oromoon wal guddisuu beeka. Jechuun maaliin si argachuu danda'u? Biyya kiyyatti Lattuu design kan jedhamu beekamna. Achi hojjechaa ture. Achumaanii asitti bannuuf yaadne wanda bokochuu ni maqaa jijjiireeti. Guddisni hojjechaa jira jechuudha. Wanda bokochuu maal jechuudha? Yaa wanda bochuun akkuma maqaa isaa beeknu Oromoon kan ta'e kan beeku qamis kan jedhamu. Qamis. Meegaa kanaan booda hojii baay'eetu sirraa eegama. Hundi keessan kanaan booda ayyaanaaf sagantaalee adda addaaf cidhaaf akkasumas warri amantaa ortodoksii kiristaanaadhaaf waan adda addaatiif Efraataan bilbila keessan qofa eeguudhaaf uffata barbaadan diizaayina barbaadanii isiniif hojjechuuf qophaa'eera jechaa jirta. Miti? Tole. Kanaafuu Efraataadhaan guddaa galatoomii jechuu barbaanna hundi keessan iyyuu sagantaalee kamiifis uffatuma guyyaa feetan uffachuudhaaf kan dandeessan uffata siimpilii jedhamu. Afaan keessan uffata akka kanaas isiniif hojjechuu dandeessi. Efraataadhaan tola bilbila isheetiin qunnamuu dandeessu. Bilbila ishee toora televiizyinii keenyaatiin argachuu dandeessu. Egaa sagantaa kana karaa sagantaa kootti hin deebi'e jechuudha. Piroomoshiniin taasisee. Fakkaatee miti? Tole. Keeti. Sirraa jalqabu? Tole. Irreechi waggaatti si'a meeqa kabajama? Waggaatti si'a tokko. Garuu kan Finfinnee fi kan Bishooftuu jedhame salamtaa. Miti. Silaayi kan Finfinnee fi kan Bishooftuu tokko jedhama. Bakka tokko. Tokko miti. Si'a meeqa? Yeroo meeqa? Guyyaa meeqan jenne? Yeroo meeqa? Waggaatti. 4. Adarbu. Yaalta? Yaalu. Irreechi waggaatti gizee lama kabaja innis birraa fi arfaasaa. Birraa fi arfaasaa sirriitti argateera. Eenyu baankee? Firaa si? Tole kamiifuu jireenyaadhaaf qabama haa ta'u ati Yaaqoob qofaaf baankii jechuu kan dandeessu. Moo hundumaaf jettaare? Jechuun Tole haa ta'u jettole
Lukkuun tokko guyyaa meeqatti si'a meeqa fincaa'uu dandeessi akka waliigalaatti? Lukkuun hin fincooftu. Lukkuun hin fincooftu. Eenyu kolfaa jira? Tole jireenya baank tole. Irreecha Arfaasaa bakka kamitti kabajama yookiin iddoo akkamitti kabajama? Irreecha Arfaasaa? Malkaa. Malkaa. Kan Arfaasaa? Tullu. Tole. Jireenya ture gaaffii nama hankee ture miti? Tole Yaaqoob sibran jira. Yaaqoob nagaa? Nagaa. Naguma? Jirra. Jirra. Hayyee. Naguma miti? Nagaa. Maatiin nagaa? Hundumtu nagaa. Ishoo gaaffii sirraan jalqabamma. Aannan ishee kan dhugamu baankiin jenne. Deebi'ee ture gaaffii. Deddeebisee nagaa sin gaafannaan dubbii jira olaa. Tole. Aannan ishee kan dhugamu foon ishee kan hin nyaatamne. Aannan ishee kan dhugamu Foon ishee garuu kan hin nyaatamne. gaala. Gaala miti. Gaalli hin nyaatamu. Maal taate? Maali? Gaala miti. Yaali. Aannan ishee kan dhugamu Foon ishee garuu kan hin nyaatamne. Adarbu. Tole bira. Adarbu. Atis dhugdee tolli keenya dhunnee bira darbine. Haadha. Baank. Haadha. Usi. Baank. Biraa olusi haa ta'u ammaaf haa ta'u. Baank. Tole. Haroowwan Bishooftuu fira jiran jira. Haroowwan Bishooftuu marsanii jiran keessaa afur maqaa waan yookiin afur caqasi. Araarsadee. Hara Finfinnee. Bishooftuu marsee jiru. Tole. Araarsadee tokko Finfinnee tokko Ida'uu miti. Tole. Kanumaan beeka. Araarsadee qofa? Hayyee. Lata. Hora Arsadee. Tokko. Hora Kurriiftuu. Kurriiftuun hora miti. Yaali kamiifuu tole. Yaali. Hora Cuqqaalaa. Hora Cuqqaalaa. Lakki. Hora Baabboo Gaayyaa. Lama. Lamatti dee daddafi. Cuqqaalaa sana mee xiqqoo ishii sirreessi. Cuqqaalattii sana. Hora Geetsheet. Geetsheet hora qabdi. Taanaan akkas taanaan isin mandara lakkaa'uu deemuu keessanii haafu. Geetsheet miti. Kaataa ati qabdee Zuqaalaas jetteetta. Zuqaalaa Geetsheet lam itti fufu. Wayyaare. Ifru yaalta. Adarbu. Lama qofa naa kennaam. Hara Ciiccara. Turi nan dhufa. Jiri. Adarbu. Calalaqa. Tokko. Tokko naa dabali. Dambii. Dambii. Dambiin hora miti. Haa ta'u amma kana ciiqamtanii sadii guutteetti walitti daamtee jireenyaadhaaf lakkaa'amu haa ta'u. Baank. Eeyyee shoo akkati baankiin jennee waan hin beekuuf ture garuu haa ta'u. Kan lateeraa ture amma gaaffii. Kan keetii amma? Amma kan kooti. Amma keeti. Tole. Uummanni duudhaa, aadaa, muuxannoo, mudannoo, seenaa fi dhimma hawaasummaa, ogummaa bohaarsuu, dubbachuu fi weellisuu dhaloota dhufuuf ittiin dabarsinu maal jedhama? Afoola. Tole. Sibran jedhamti? Ishoo. Irreechi baanki jedhi adaraa seeraa. Adaraa seeraa. Lateeraan baankeedhi jechaa jira. Inni deebisee kaasee. Amma akka kana na uffachiistee siin qabu jechuudhaaf cubbuu ta'a miti. Laa of eeggadhu. Ammaaf haa ta'u baank. Waa'ee dhuma uffatattii kanaa jedheen dhiisee. Ayyee si biran jira.
Irreechi birraa eessaa fi eessatti kabajama? Finfinnee fi Bishoftuu. Bishoftuu. Irra oolte kanaaf. Tole sirriitti argatteetti yeroo keessan dhumeera. Efraataan Bishoftuu fi Finfinnee jetteetti yeroo dhume. Ishoo. Nagaa keetii ko. Banka. Wajjuun anaakee. Wayyaaree. Maal taatan? Deebistanii moo? Lakkii waan ayyaanaa kana waan samuuna kana baasnee isheellee waan osoo eenyu jettan gaariidha. Maada dammaqamaa inni deebistu baankii jechuu dadhabdan. Tole gaaffii jaha deebistanii 1,200 baankii keessaa qabdu dirqama nama tokko hirrisna barreessaa. Akka seera hirrisuu keenyaatti nama gaaffii deebisaa jiru isiniif qusachaa deema. Nama baankii jedhu nama gaaffii sirriitti deebisu. Marsaa kana keessatti immoo namni tokko cimaa keenyadha. Innis jireenyaadha. Jireenyaa tuquun hin danda'u. Jireenyaa aadaadha. Jireenyaa lama jirata. Jireenyaa tuqaadaa daanmaa inni darasaadha. Haa ta'u. Kanaaf jireenyaa darasaa tuquun hin danda'amu. Jireenyaan nama barbaade hirrisuu danda'a. Dirqama barreessuu qabna. Guguddisaa tole qubee guguddisaati barreessaa kaameraadhaaf akka mul'atu. Maal ollaal ture maanni? Injiru mu qalamaan daddaf yeroo keessanitti fayyadama. Ati hin barreessi ta'ee. Jireenya barreessuu hin dandeessanii jireenyaan nama barbaade hirrisuu danda'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya hirrisuun marsaan ni jalqabaa dhumuufi eenyutu hirrifama? Ilaallaka. Xumuree hundi keessan daddafaa akka. Keeti sodaattee? Sodaatiin tokkuma irra bu'i. Me al tokko hundi keessan al tokko kaasaa me me firaa kaasika Yaaqoob keetii Firaa'ol keetii woyyoo adhuko keetii nagaa sodaattee turte miti silaa kanaaf deemu wayya xiqqoon turtu wayyuu tole waan dhufteef guddaa galatoomi ilkaa'e hayyee. Bareedaa ture sagantaan isaa garuu xiqqoo nama sodaachisa. Hirrifamuu kiyyatti xiqqoo natti dhaga'ameera garuu waan ittiin qophoofneefis naaf ta'a. Efraataa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya baga ayyaanarraa ooltaniittu miti nuti oollee dhufne miti raafneerra ishoo jireenya amma carraan kan keetii sirraan jalqaba laal Efraataadhaaf baank kan jedhusi kanaan booda dagatiin tole faaruun gaafa irreechaaf faarfatamu yookiin kara lagaatti yoo deemu faaruu wayii jechaa deemna miti maal jedhama yookiin maayini. yaa Mario yoo jettan ure sirriitti argateera baank tole harreen tokko gaafa meeqa qabdi? Harreen gaafa hin qabdu. Harreen gaafa hin qabdu. Baank tole yaaqoo. Biyyi geepha addunyaa bara 2022 kan addunyaa qopheessite. Bara 2022. Gaaffitiin hirma dhuftee si bira buuste. Waaqi waan an hojjedhe hin qabu garuu. Carraadhuma keetti. Chicago miti. Tole Araba keessa biyya Arabaa sadhiyoo kanaam waan baay'ee wajjin ol qabatee waan baay'ee jechaanii turre waan ajaa'ibaa tiriitiiwwan adda addaa adarbu
Adarbo. Kwaatar. Kwaatar sirriitti argateera. Bank. Tole. Fira. Atileetiin Olompikii Tookiyoo 32 irratti meetira 10,000 warqee injifate. Eenyu jedhama? Kan baranaadhaan? Lakki. 32 jedhe. Yeroos tokko arganne natti fakkaata iyyuu warqee. Tole kan dhiiraatiin. Qananiisaa Baqqalee. Yoo kanaaf saammaa miti garuu safuu. Abbabaa Biqilaa. Maal taate gurbaa? Sadhiyoo kana jechaamu? Dhiyoo jechaa taa'e. Maqaan isaa. Adarbu maqaan isaa. ግን afaan keessaa irraa baasuun dadhabe. Itti yaadin deebina qofa. Yamar. Jiraannaan itti deebina. Yoomiif qajeelchaa? Lakki. Fayyisaa Leellisaa? Lakki. Deebisu? Gaaffii kishaal tokko irraa deebisu. Tole. Atileetiin Olompikii Tookiyoo 32 irratti meetira 10,000 warqee injifate. Eenyu jedhama? Tookiyoo 32. Hin beekan. Atileet Abbabee Biqilaa. Lakki. Isa dhiyoo kana jechaa jira. Dhiyoo kana warqee tokkotti arganne. Innumaayyuu dhiyoo kana konkolaataan waadaa itti seenameef dhiyoodhuma kana fudhate. Taamiraattola. Gadda fi maaraatoonii fi kanneen meetira 10,000 jireenya. Qananiisaadha. Lakki eenyu Baaraggaa? Salamuun Baaraggaa. Salamuun Baaraggaa. Ani isinitti baankaa tooshi. Tole. Dammaqaa kan eenyu ture gaaffii? Kan koo ture ammalatti dargee. Tole. Daboo jechuun maal jechuu dhalata? Daboo jechuun aadaa wal gargaarsaa. Aadaa wal gargaarsaa. Baank. Tole. Guyyaan sabaaf sablammoonni Itoophiyaa guyyaa kan kabajama akka biyya keenyatti. Ji'a sadaffaa gaafa 29. Ji'a sadaffaa Gaafa 29. ji'echi eenyu? Singenna garuu Hidaariidha. ani hidaariin beeku sadaasa jedhama ji'a sadaffaan haa ta'u. Tole baank hayyee yeroon dhume yaa rabbi maa akkan isheen itti fiigdu. Tole ammas dirqama nama tokko hir'isna barreessaa. Ammas gaaffii ja'a deebistaniitu 1,200 sana 1,200 walitti daamee 2,400 jireenya adii tuquun hin danda'amu cimaa keenya isa ture. Barreessaa jirtu? Tole barreessaa jireenya tuquun hin danda'amu amma danda'ameetti nama baankiin jenne nama gaaffii deebisne osoo hirriftan sin fayyada maaliif gaaffii sin dhabsiisa kanaan booda siniif eenyu jechuu hin danda'u amma ammayyuu wanda boodhaaf jedhee uffatattii kanaaf jedhee dhiisaan ture amma garuu dhiisuu hin danda'u. Mee daddafaa. Wayyoo yaa rabbi Yaaqoob of barreessuun hin danda'amu. Seera hir'isuutiin hin danda'amu. Dirqama nama tokko hir'istaa. Mee hundi keessan al tokko. Woy maaf ammaattaree maaf ammaas hin jedhure Yaaqoob baankiin jenne amma jechaa ture maal taatan deebisaan turre wayyaaree haa ta'u Yaaqoob waan dhufteef waan keessummaa keenya taatiif guddaa galatoomii milkaa'ii carraa gaarii siif haa ta'u. Tole. Risuun kun baay'ee namatti tola. Aadaa garaagaraa wantoota hin beeknes kan nu barsiisudha deeyyaadha. Baay'ee gaarii ture baay'ee namatti tola. Risamuu kootti xiqqoo gaddeera. Garuu immoo dirqama risamuu qaba maaliif achi hiriyoota koochi dhaabatan suni mo'uu qabu. Mo'anii an xiqqoo gaaffiis deebisaaf hin turre. Akkasumas immoo bakka xiqqoo achirra naasuun achirra jirtu xiqqoo gatiin na sodaachisteef kanadha. Namni mo'ata dhiyaan yaadu jireenyaadhi. Inni goboozii natti fakkaata hunda isaaniirra
turuudha. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya akka kana kan nu bareechiteewwan daboo diizaayinidha. Isheenis boolee Gadaa Taawor naannoo Gadaa Taaworitti ishee argachuu dandeessu. Waan barbaadan sagantaalee barbaadaniif diizaayina feetan osoo fuutanii deemtanii akka barbaadanitti akka fedha keessanitti sin gammachiistee sin deebisti. Bilbila ishee kana jala jiruutiin ishee argachuu dandeessu. Kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa keenya lammaffaatiin Yaaqoob Irrisnee gara marsaa keenya sadaffaa deemaa jirra. Gaaffii koo ammas jireenya irraan jalqaba. Tole. Ifni aduu lafa ga'uudhaaf yeroo hammam itti fudhata yookiin daqiiqaa hammam itti fudhata? Ifni aduu lafa ga'uudhaaf daqiiqaa hammam itti fudhata? Naannooftee dhuftii jedhama miti? Guyyoota 360. As ga'uudhaaf moo duuneerra kaanga sanatti immoo? Daqiiqaa muraasa wayitiin nu bira dhufti. Iddoo ishee irraa kaatee nu bira ga'uudhaaf daqiiqaawwan muraasa fayyadamti. Daqiiqatti sun meeqa ta'uu Daqiiqaa 60. Daqiiqaa 60 marameeti. Dhumee ka guyyaan daqiiqaa 60 taanaan nu bira ga'uudhaaf hin baree miti? Gaa edda barii nu bira ga'uudhaaf daqiiqaa hammamti? Daqiiqaa 60 taanaan immoo guyyoota muraasaaf osoo aduun argatiin duunee kan nuti. Daqiiqaa tokko. Tokko miti. Sirreessi. Daqiiqaa 5. Uyyuu. 3. Laki. 5 jettee ga'a jedhe. Daqiiqaa 15. Ay, kan keemmoo keessa beeka. Yaali. 10. 10 miti. Daqiiqaa 7. Torbas miti yaa rabba beet. Maaloo yaa joo? Duruma geessanii deebi'aa yaa jirtu. Torba jedheera. Gaaffii. Aduun naannooftee lafa ga'uudhaaf daqiiqaa meeqatti fudhata? 8 7 5 jedhameera. Achi immoo meeqatti? 3 10 jedhameera. Daqiiqaa meeqatti fudhata gaaffii? Lafa ga'uudhaaf daqiiqaa meeqatti fudhachuu danda'a? Asii hanga asii jechuu dandeessa. Hanga 7tti jedhameera. 7 irraa darbe. Daqiiqaa 30. Miti achiin ga'u. Torba jedheera miti. Torbaan booda jedheera. Daqiiqaa 6. Yaali. Lamaan gaafatti. Daqiiqaa lamaan gaafa. Miti. Jireenya yaaltaa? Alma takkaa lafa ga'a. Lakki. Daqiiqaa 8. Torba jennaan 8 jechuu dadhabdanii. Daqiiqaa 8 fi sakandii 20 itti fudhachuu danda'a. Tole. Jiree kee tureeti? Kan isaa ture. Kan koo ture. Laafiin ishee jalqabaa dhabni. Kan. Tole. Saroonni dhaltuun gaanfa isaanii haala adda ta'een kan itti fayyadaman yoo maal ta'anidha? Saroonni dhaltuun gaanfa isaanii. Saroonni moo Saroota. Saree dhaltuu. Gaafa ishii yoo maal taatu itti fayyadamte? Gaafa hin qabdu sareen. Sareen gaafa hin qabdu. Baak. Tole. Meeshaan qullubbii ittiin muruuf itti fayyadamnu maal jedhama? Maal taatu? Maqattafaa? Tokko maqattafaa fi maal? Billaa. Billaa? Aduu. Albee billaa haa ta'u. Tole. Siin kenna. Baank tole. Maa kolfite garuu? Dusaa irra geeratee gaabbichi. Tole. Meetirri 1,500 kiiloomeetira meeqa ta'a? Meetirri 1,500? Kiiloomeetira meeqa ta'a? Meetirri 1,500. Kiiloomeetiraan. Kiiloomeetira 15. Kiiloomeetira 15. Lakkii. Meetirri 100. Meetirri 100f
kuma tokkoof 500 kiiloomeetira 7 torba miti torba miti luqwa indeebiyaa dhufa torii qoy Tokko tuqaashan. tokko kiiloomeetira tokko tuqaashan baanka tole dubartiin tokko giddu galeessaan dhiiga leetira meeqa qabaachuu dandeessi? Dhiigni namaa qaama tokko keessatti persentii 75 jedhama. Bishaani kan immoo Bishaan. bishaani dhiigan jedhan dhiiga Liitira meeqa itti? leetiraan hangam ta'uu danda'a? Callisii mayyaala. Yaalika. Liitira 5. Ayyaa sirreessi. Asii olimoo asii gadi. Sitti muree sammoo. Hintiin alaa duukaa xiqqoo ishee. Nasti mikaan wayyaa uffatatti kana. Maal godhu gaasira. Xiqqoo gadi bu'i xiqqoo ishee. Liitira 3. 4. Tuqaashan. Tuqaashan. Wayyoo yaa malaamaltummaa kanaa wayyoo. Bakki yeroo keessan dhume maan hirristan garuu nan qaanne dhugaa rifisa isheen dhabduudhaaf waa'ee dhuma uffatatti kanaa osoo hin jedhu. Kanaaf yeroo keessan dhumeera ammas dirqama nama tokko hirrisnaa barreessaa. Gaaffii 4 deebistaniittu. Wandaboo tuquun hin danda'amu. Efraataa hirrisuun hin danda'amu. Malaamaltummaa kootiidha kanaaf si hambise. Toli barreessaa gaa. Gaaffii 4 deebistaniittu 1,000 qabdu sila 2,400 qabdu 3,400 maan jettu. Anuma taaksii wayiin taati. Turi qoy jireenyaan hin barreessine. Toli mee hundi keessan al tokko. Fira. Maani kanatti barreessite. Fira. Nagum. Harka kennite? Eeyyee kenneeraaf. Tole galatoomi fira waan dhufte. Hayyee galatoomi. Kaayii carraa gaarii siif haa ta'u. Hayyee. Pirogiraamichi baay'ee natti toleera dhugaa. Yaa akkanatti yaadne baay'ee akkasitti bareeda jedhee yaadne. Garuu maal isaa ta'u maal baay'ee natti toleera. Yeroo biraallee akkanitti irratti hirmaadhu abdii guddaan qaba. Baay'een gaddee baay'ee jechuun ani nama qannafamuu miti qabu ture miti. Maaliif beektaa jiru amma kun deebisne lateedhaan fa'aa ani lateedhaan isaantu ba'a ture baay'ee ani baay'ee deebisaan ture garuu loogii sababa godhaniif na baasaniiru rakkoon qabu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa keenya sadaffaatiin fira walitti gaaffii korra deebi'ee jireenyaarraan jalqaba. Nagaa. Nagaa. Caaltuun daakuu kiiloogiraama 12 sa'aatii 2 keessatti yoo daakte daakuu kiiloo 15 sa'aatii meeqa keessatti daakte? Ranaa deebi'a. Caaltuun daakuu kiiloogiraama 12 sa'aatii 2 keessatti yoo daakte daakuu kiiloo 15 sa'aatii meeqa keessatti daakte? Sa'aatii 2 fi ruubii daqiiqaa 15. Miti. Xiyyeeffadhu jedheera. Hundi keessan. Daakuun kiiloogiraamni 12 sa'aatii 2 keessatti yoo daakame daakuun kiiloo 15 sa'aatii meeqa keessatti daakama? Caaltuun haaftu tole. Waa'ee dhuma daakuchaa soofna jedheetan. Sa'aatii tokko walakka. Lamaaf walakka. Daqiiqaa tokkoof sa'aatii tokkoof daqiiqaa 30. Sa'aatii miti. Daqiiqaa 130. Gaaffii xiyyeeffannoo barbaadudha jedheera. Ayyee sa'a 3 daqiiqaa 30. Yaalta? Idaa jirta? Miti. Ideemi? Kiiloogiraamni 12 sa'aatii 2 keessatti yoo daakame daakuun
Daakuun kiiloo 15. Daakuun hin daakamu. Daakuun hin daakamu. Daakuu jedha. Baanki. Baanki tole. Tole. Jireenya adii arbi bishaan itti dhuguuf itti funfachuuf waa itti baachuuf sagalee ittiin baasuuf kan itti fayyadamu maal jedhama? Arbi itti nyaachuudhaafis sagalee itti baasuudhaafis waa itti baachuudhaafis funfachuudhaafis Afaansa. maal jedhama? Afaan. Maqaa qaba. Isa dheeraa. Adar. Kumbii. Kumbii sirrii Bank. argateera. Baanki shoo. Macaafa qulqulluu keessatti boqonnaan inni dheeraa isa kami? Kan lateetiin ti? Gaaffiin kan kooti. Eeyyee. Eeyyee. Boqonnaan inni dheeraan. Macaafa qulqulluu keessatti. Boqonnaan inni dheeraa. Boqonnaa waliin caalu. Lakkoofsaani. Ha? Anaan immoo walitti nan buusin. An lakkoofsaani. Jechaan hin jenne lakkoofsaan. Lakkoofsa dheeraa kan qabu. Boqonnaa tokkoof intanaan boqonnaa lamaaf. Macaafa gaaffiirra naa deemu. Macaafa qulqulluu keessatti boqonnaan dheeraan isa kami? Macaafa qulqulluun dubbiste. Hin dubbistu? Tole haa ta'u. Hayyee. Faarfannaa Daawit keessaa. Bakka ga'a. Faarfannaa Daawit. Baank. Tole. Hayyee. Efri si biran jira. Waraanni addunyaa lammaffaa yoom xumurame akka lakkoofsa biyya keenyaatti? Gaaffii diizaayinara waan baasuu deddeebitti. Waraanni baay'ee fagoodha. 1680. Lakki. Fagaannaan amma kanaallee fagaatu. 19. Mana 19 keessa. 1960. Lakki. 1986. Lakki. Yaali. Kudha sagal saddeettama. Jire. 1924. 22. 1945. Jire. Pireezidaantiin Raashiyaa Joo Baayiden bara kam filataman? Hoogganuudhaaf. Joo Baayiden. Baay'een jaalladhaan ture. Saarraan ta'in. Kuma lamaaf tokko. Xiyyeeffannoo barbaada tole. Sirriitti na dhageesseetta irra sii deebi'u. Yoom filatamanii deemti? Sirriitti na dhagee yoom filataman qofa osoo hin ta'in dhaggeeffadhu. Pireezidaantiin Raashiyaa Joo Baayiden bara kam karaa aangootti dhufan yookiin filataman? Raashiyaa miti Joo Baayiden. Narraa darbu. Joo Baayiden kan Ameerikaati malee kan Raashiyaa. Kan Ameerikaati malee kan Raashiyaa. Tole baankis dhageera. Hayyee. Tole. Midhaaniif marge yoo jenne margaaf maal jenna? Midhaaniif marge yoo jenne margaaf maal jenna? Biqile. Margaaf? Margaaf marge. Marge. Tole. Argateera. Argateera. Baankii. Wayyaaree dhagahamuu gaasila. Yeroon keessan dhumeera nama tokko hirrisnaa baankii haa ta'u qabi. Tole marsaa kanarratti Efraataa tuquun hin danda'amu. Gaaffii lama wal qixa deebistanii isheen baankii jechuudhaan si caalteetti. Kanaaf Efraataa tuquun hin danda'amu nama tokko hirrisnaa barreessa. Qalamatti kaasaa ka. Tole. Hayyee.
Efu amma hanga ammaan barreessine xumurtee ishi kaasaa. Mee? Ishi. Kan keessan addaadha koo maa wal argitanii barreessitu moo? Jireenyaa diimoo jireenyaadha. Jireenyaadha. Wal qabsiisuu fariisoo bee. Tolee jiree waan dhufteef guddaa galatoomi. Milkaa'ii carraa gaarii siif haa ta'u. Hayyee. Galatoomaa jecha qophii kanarratti hirmaachuu keenyaa fi baay'ee natti toleera. Qophii bareedaadhas haala bareedaan dabarsine nattis toleera jechuun barbaada. Waannaan yaaluun koo waa tokkodha. Namoota danuu yaalli keessaati. Gidduu maranan jira. Wanti natti dhagahamee jiru hundi keenya yaaliidhaaf isa ta'eefiyyuu warri hafanis akka milkaa'an abdiin qaba. Anis wanti qannafuu koo wanti natti dhagahamee jiru boriif samiilee naaf ta'a jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya amma marsaa sadhumaa isa maallaqaa jechuu kooti. Ebeeluu hir'isuu hin dandeessan hin jennu. Hanga ammaatti nama tokko hir'isaa fi dhufnee qusachaa fi dhufneerra. Amma eenyuun hir'isu ammeenya isaaniif garaa lafummaa isaanii argina. Shamara tokko inni hir'isu isheetu jara hir'isa waan ilaalluta. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u. Jiree si waliin qixxeen tarkaanfadha. Garuu duubatti nafa. Ani eenyu? Gaaddiddu. Gaaddiddu. Ani yaalii fuuldura deemte gaaddiddu. Irra na deemi. Si waliin qixxeen tarkaanfadha. Garuu immoo kara duubaatti nafa. Ani eenyu? Ali gaaddidduun sifaa wal qixxaa. Ali fuuldura ta'a. Aduun immoo gaafa eenyu jettu dudduuba ta'a. Biftu. Biftu. Qixxee deemtu garuu inni dudduubatti hafa. Ati fuuldura deemtaa inni duubatti hafa. Ammallee si waliin jira. Luka. Luka sirriitti argateera. Bank. Hayyee. Tole. Akka waliigalaatti sareen tokko ilkaan meeqa qabdi? Lakkaa'een beeku akka hin jenne. Sareen tokko? Ilkaan meeqa qabdi? 45. Lakki. 40? Sadii. Lakki. 42. 42. Bank. Tole. Abbaan caalaa ijoollee sadii qabu. Tolaa, beekaa fi eenyu ta'uu danda'a? Ila abbaan caalaa sirriitti argatteetti. Bank. Tole. Gonkumaa harkaan qabamuu kan hin dandeenye garuu kan cabuu danda'u maali? Harkaan hin qabamu garuu immoo hin caba. Harkaan hin qabamu garuu immoo ni caba. Bishaan miti. Gaazii miti. Waadaa sirriitti argatte. Bank. Tole. Yeroo keessan dhumee wayyoo. Amma gaakii jechuudha. Rifatuun amma kaa. Ebeeluun qusachuun hin jiru. Ebeeluun habaa'uun hin jiru. Wal ilaaluun ammaa. Tole. Silaa. Tole. 4,800 qabdu turan. Amma immoo 800 itti daatanii 5,000. Waan jettanii lakki. Kiraajii tokko. Kan ifraataa garuu hin ta'u miti. Suuqittiidha. Jirayyuu hin ta'u miti. Tole amma dirqama nama tokko hir'isnaa barreessaa qaba. Sa'aatii kee dhume kan maal godhure yeroo keessanitti fayyadamuu qabdu ture. Yeroo keessanii kan akkas godhee ani beeku amma barreessinaa dirqamaa. Mee haasaa hundi keessan al tokko sadan keessanuu. Efraataa jireenyaa. Maali? Eenyu? Lati? Akkamiyyuu ittaani? Ameen sadan keessanuu wal barreessitaniitu. Latiinis, Efreenis, jireenyaanis sadan keessanuu wal barreessitaniitu.
Egaa akka seera hir'isuu keenyatti wanta akkanaa yoo nu mudatu maal goonaa marsaasa kanarratti inni cimaa ture filannoo tokko filachuun dirqamatti ta'a. Inni marsaa kanatti cimaa ture immoo lateedha. Latee. Jireenyaa jettee barreessitee mitiire? Tole. Amma jireenyaa naa bahu moo Efraataa naa baatu? Carraas lamaffaa sii laatame. Booda galtee gaafa TV kana ilaaltu maal qabu soon jireenyaa wajjiniin morkadhee maallaqa kana fudhadhe hin jettu. Bagan baasee immoo jettaa laata? Amma carraa lamaffaa qabda. Eenyuma bo'u? Tokkuma? Maal goona gaa? Jireenya. Egaa dorgomaa keenya cimaarraa kan tureessiidha. Nu wajjin dhuftee turte akkasii taasisuu keetiif guddaa galatoomi. Carraa gaarii siif haa ta'u milkaa'e. Haalli. Bareedaadha. Tapha hir'isuu kana akkasitti hin eegne tapha baay'ee bareedaadha. Baay'ee namatti tola. Tapha bareedaa ture. Hundi keenya iyyuu irratti baay'ee dorgomnee turre. Sadaffaa irratti xumuree natti toleera. Amma baankii jechuun sina duraan eegamu. Gaaffii 5 Efraataan gaafadhaa. 5 keessaa inni cimaa deebise. Mo'ataa keenya ta'a. Lateedhaafis gaaffii 5 qopheesse. Kanaaf gaaffii 5 qabdu Efraataan gaafatamtee hin deebistu taanaan akka carraa lateen hin deebistu taanaan lataaf dhaqqabama. Lateen immoo gaafatamee hin deebisne taanaan immoo Efraataan argannaan Efraataadhaaf lakkaa'ama jechuudha. Sirraan jalqaba. Efre Neelsan Maandeellaan lammii biyya kamiiti? Kibba Afrikaa. Kibba Afrikaa haa ta'u. Tole kan keetii lati. Akka Afrikaatti iddoon daldalaa inni guddichaa eenyu? Dubai. Dubaiiti. Akka Afrikaatti. Taiwan. Efooyaal. Gaaffii kee. Akka Afrikaatti iddoon daldalaa inni guddichaa. Daldala. Iddoon daldalaa. Gabaa yookiin gabaan inni guddichaa. Finfinnee. Finfinnee eessa? Markaatoo. Markaatoo sirriitti argatteetti. Tole. Yeroon qabdu garuu immoo yeroo wallaalti. Eenyu ishee? Yeroon qabdu garuu immoo yeroon dagattu. Biftuu. Biftuu miti. Aduu. Aduu miti. Gaaddiduu. Gaaddiduu miti. Yeroon qabdu garuu immoo yeroon dagattu. Yeroo ishee eeggattee yaaddi. Yeroo mamaticha. Yeroo mamataa sana. Lakki. Lakki miti. Carraa tokko si ilaalla. Bonaaf ganna. Lukkuu. Lukkuu. Maal taate reessilan jettu walqixa jenne kamiifuu ta'u. Maqaa fuduraa fi maqaa namaa ta'ee kan tajaajilu maalii fi maalidha? Maqaa fuduraaf. Fuduraa fi maqaa namaa ta'uu kan danda'u. Lammasaa. Lammasaa fuduraafis ni ta'a namaafis ni ta'a. Burtukaan. Burtukaan. Dabale. Burtukaan. Loomii. Loomii. Burtukaana loomii sirrii jettee tole. Mataan qabdu garuu immoo morma qabdi. Eenyu isheen hibboodha. Mataan qabu garuu morma hin qaba. Ani eenyu jette? Buqqee miti. Buqqee miti. Mataan qabdu garuu morma qabdi. Yaali. Kaarotii. Kaarotii. Kaarotii miti. Yaali kalati. Mataan qabdu garuu morma qabdi. morma qabdi. Durbummaadha. Maal tolitti dhufeeta? Durba morma namaa. Durba morma namaa jedha Oromoon kanaaf.
Tole. Miti muuziidha. Tole. Nama dafee deebiseedha. Mo'ataa keenyarraa kan ta'u shan gaafatamtanii lama wal qixa deebistaniitu. Gaaffii kan adda isin baasu gaaffii tokkodha. Nama dafee deebiseetiyyuu mo'ataa keenya torbee kanaa ta'aa jiru. Namni Finfinnee jiraatu eessatti awwaalamuu danda'a? Finfinneetti. Finfinneetti. Beetakiristaanis miti. Namni Finfinnee jiraatu bakka awwaalchaatti awwaalamuu danda'a. Awwaalchatti isin awwaalamu. Namni jiraatu numa jiraata. Namni jiraatu numa jiraata. Namni jiru na awwaalamu. Tole. Yaa Rabbi. Shooba gadhume. Na gaaffii dhuma sayyaadee sammuu koo keessa jiru hunda ishee fudhattanii deemu ture. Siniif hin taane Efraataan baankii ishee 5,000 gootee. Uffata tokko ni danda'a laata kun bishaan? Hin danda'a? Rakkasadha. Waan baay'ee natti fakkaata ture kamiifuu hundi keessaniif guddaa galatooma. Lati dhaamsa dhaabbachuu yoo barbaadde ergaa dabarfachuu yoo barbaadde carraasii laadhe. Ayyee jalqaba irratti Abbaay Televezyiinii sagantaa kana nuuf qopheesse galateeffachuun barbaada. Tole. Isin nu kabajdanii waamuu keessaniif galatooma. Kabaja guddaa qabdu nu biraa egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya irrisuu kana fakkaata ture. Waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa jecha torbeen keessan torban nageenyaa torban jaalalaas niif haa ta'u nagaa ta'a.